magaalaa Jimmaa keessatti mana diigaan akkuma itti fufeetti jira. Mana karaa daarii suuqii karaa daarii diigaan isaa akkuma itti fufeetti jira hanga har'aa jechuudha. Ammallee hin xumuramne. Akkuma argitan kun ajiippiidha. Safara ajiippii jedhamu jechuudha. Kunoo masjiidni kunillee karaarraa ol siqaadha ofii isaatii garuu gibbii isaatu karaarra siqaa ture. Akkasuma suuqiin kunoo qorqorroo sanaa gadi suuqii ture. Qorqorroo sanatti jechuudha. Gaaraa kaasee hanga dakaa irraan gadee sana guutuu baajaajii sanaa achi qorqorroo sanaa as jidduu lamaan sanaa suuqii ture jechuudha. Akka jiruun ka'eera suni gibbiin isaa siichi ol siqaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa YouTube jira jirtu nagaa keessanii alhamdulillah. Egaa namoonni tokko keessaanii mana diigaan akkamii dhaabatee moo akkuma itti fufeetti jira jettanii na gaafachuutti jirtu. Viidiyoo wallahi yeroo baay'ee viidiyoo hojjechuu viidiyoo gadhiisuun naaf hin mijaahu. Kanumaafanii isin jalaa callisee dhiifamanii isiniin jedha. Kunillee viidiyoo kana sooraa madaana keessa waraabee bicuu wayii takka jedheera. Kunoo kan argitan kun egaa safara mannaaraadha. የተባበሩት jechuudha. Akka mannaaraatti akkas gadi bu'amu markaatoo yeroo deeman jechuudha. Akkasii akka jirutti ka'eera wallahi mana ajaa'iba mana karaa daariitu kakka'ee. Warri karaa daarii illee rakkoo hin qabu hin beeku silumaayyuu fuulduratti akka kaafamanu ituma beekanuu suuqiis ta'ee mana bakka hojii karaatti siqsanii ijaaran garuu kan nama gaddisiisu manni manooraa isaa bakka jireenyaa keessoodha. Egaa inni karaa daarii suuqii wanta argee siluma beekaa ijaaree inni ijaaris beekaa ijaaree inni kireeffates egaa hammuma yeroon gahutti hundinuyyuu akkasitti qaniidhuma isaa eegaa keessa jiraachuu jira garuu wanti nama gaddisiisu manni isa manooraa keessoo booreen fa'i bachoo booreen inuma hin jiru jedhan subhaanallah. Dhaqeelleen argine wallahi jaratu nama jara manooraan jalaa jijjigetu nama gaddisiisaa. Gariin suuqiin jalaa jigaa suuqiin ka'aa manooraan ka'ee maal godhama gaa wama gaaraa nu dhufe wama rabbirraa nu dhufe jedhanii dhuma obsanii sabaruu malee wallahi wanti godhan tokkollee hin jiru subhaanallah. Kan suuqiinis badaa nama gaddisiisa maaliif siluma utuma beekanuu utuma ta'eyyuu namni yeroo suuqii kan biraan kireeffadhu jechuutti illee bakki inni kireeffatu hin jiru. Hundinuu ka'aara gatii ta'ennaan akka jiruun qodaa manatti guurrate jechuudha. Achitti qodaan isaa expaayirdii yookiin yeroon isaa itti gahaa jalaa babbadaa. Maaligaa wama rabbi dabarsee fi maal godhamaa wallahi inshaallah rabbiin abirmatuu fi rabbiin qabeenyaa dhuma hin qabne bakka buusuuf jenna malee waa tokko wanti nu jennu hin jiru wallahi nama gaddisiisa badaa. Eegaduma bahanii ilaaluun nama yaaddessaa. Gaayaa jechuudha safaruma nu jirru suuqii bakka bitan nu dhabne jechuudha. Suuqiin akka jiruun karaarraa ka'ee reefuma kaleessa kana ga'e safara keenya. Akkasii wallahi du'aa'ee kadhaamee rabbumti biyya keenya birmatu silaa akkisii akka biyyi keenya jennaan yeroo inni kun immoo itti dabalatu ilmaan namaa nama manca'e jechuudha. Subhaanallah gariin maraatee gariin of ajjeesee nama afur waan akkasii of ajjeesee gariin inni maraate immoo lakkoofsan qabu. Subhaanallah du'aa'inuu godhame wallahi rabbii dhumti habirmatu biyya keenya inshaallah. Dhugaadha mootummaan dirqama isaati magaalaa sirreessuun garuu inni karaa daarii haa ta'u inni keessoo immoo nama gaddisiisa wallahi maal godhama gaa. Silasiitu nama beekumsa yeroo lafa bitu yookiin mana bitu beekumsa isaa qabaatee mandisii fidee agarsiifatee waan kaartaa qabu ta'e hamma ta'e inni wayyaa qaba bareedduudha. Kanaaf inshaallah yoomiyyuu wanti nu gochuu qabnu waan seera qabeessa ta'ee mandisii agarsiisne yoo akkas binne namni akkasii ammas hin kisaarre laa namni akkasitti ijaarrate ammas bareedaadha. Mootummaanis egaa wanti inni godhu hin jiru maaliif manni siluma seeraan alaa. Inni karaa daarii immoo siluma beekamaadha. Dhugaadha badaa aspaaltiitti sissiqee jira suuqiin karaa daarii jechuudha. Aspaaltiidhuma isa hamma jirurraa badaa isaa karaarratti sissiqee jira ture inni rakkoo hin qabu. Maal godhama silas isa kamiif wanti godhamu hin jiru sichi du'aa'idhuma gochuu malee wallahi rabbiin hin danda'a. Mana caalu mata isaa keessatti ijaaree bakka bakkaan qabsiisuu wenna malee waa tokko wanti nu goonuuf hin jiru du'aa'idhuma kadhaa wallahi. Alhamdulillah maal godhama gaa wallahi garuu badaa garaa nama nyaata.
kan manooriyaan jala buqqee maatii ijoollee wajjin bakkeetti hafanii subhaanallah. Amma wanti godhamu hin jiru gaa akkasiin isiniin jedhe hordoftoota gogaa hedduun keessan na gaafataa turtan viidiyoo kana isinii gadhiisuu dirqamee maaliif nu yaachisa jechuudha. Wanti biyya keenya eessas jiraannu isa biyya keessa jirurraayyuu isa biyya fagoo jirutu wanti biyya keessaa yaachisa jechuudha. Akkas isiniin jedhe hordoftoota gogaa warroonni qilleensa irra teessanii mana bitattanii illee utuu mana keessan sana ijaan hin argin dhuftanii keessan jirti manni keessan isin jalaa diigame wallaahi inshaallah rabbiin sabrii isiniif haa kennu. Qabeenyaan harka isaatii rabbiin qabeenyaa dhuma hin qabne bakka isiniif haa buusu isiniin jenna malee waa tokko wanti nuyi goonu hin jiru. Siluma wanti hundiuma rabbi namaa dabarsee alhamdulillah gufuun illee isin guyyaa hadhaa kana nama gufattu hooma silarra namaa darbe jechuudha. Wanti godhamu hin jiru haala jijjiiree dhufa malee. Yeroo garii gaa balaa ibiddaa balaa mabraatii waan akkasiitu mana gugguba suuqii baay'ee guggubataa ture magaalaa keessa jechuudha. Jimmaa magaalaa keessaa markaatudha fooqii garagaraa guggubataa ture. Isa kanas sababa ta'ee karaa mootummaa ta'e malee manni nama tokko siluma manni sun barbadaa'u qaba yoo jedhame sila darbee fi karaa ta'e nuyyuu inuma kaa jechuudha. Sababuma karantaaniin sababuma ta'e malee jechuudha. Akkas inshaallah akkasii gaa inshaallah kunis hooma rabbi nu dabarsee jedhanii sabaruu malee wanti godhanu hin jiru. Subhaanallah ganama kaanii yoo karaa tokko irra dabarfatanii karaan sun nagaa yoo ta'e manni karaa daarii jechuudha. Nagaa yoo ta'e yeroo deebi'anutti manni meeqa jijjigee qaanii dhabee nama eegaa. Subhaanallah waa balleessuun salphaadha waa bareechuutu ulfaata malee. Amma fakkeenyaaf guyyaa tokkotti manni karaa daarii safarri tokko diigamee ni dhuma guyyaa tokkotti jechuudha. Garuu utuu ijaaruutii manni tokko ji'a tokko ol fudhata jechuudha. Akkasii subhaanallah waa balleessuun salphaadha silas waa bareechuutu ulfaata malee. Rabbiin haa bareechu gaa inshaallah. Dhugaadha laa inni karaa daarii wallaahi inni karaa daarii sirriidha. Maaliif abbaan sunis inni fakkeenyaaf mana qabalee fudhatee suuqii gurguree maal jedhesi beekaatuma hundinuu ni beeka jechuudha. Namni karaa daarii yoo ta'e isa manooriyaa isa bakka jireenyaatu hin beeku. Lafuma manuma innaan bitateetti galee yeroo tokko yeroo nasabu subhaanallah karaa lafaa karaa manaa kana nama baay'eetu wal zolloma obbolaaf obbolaanuu jechuudha. Dallaalaan inni gurguratus inni bitus badaa zulmii jira waa'ee bittaa lafaaf gurgurtaa bittaa manaaf gurgurtaa kana keessa. Tarii rabbi tarii haqiima kana jazaadhuma sana kaffalaaraa jedhee nasaba wallaahi keessatti bakka booree safara booree jedhanu zulmii baay'ata. Namni kaartaa walirratti gurguraa badaa wal zolloma jechuudha namni sanuma rabbiin tarii keessa gaa silas safarri tokko sababa nama tokko halaakamtiyyuu mitiire mandarri tokko sababa nama tokko halaakamuu dandeessi. Sanuma sana keessa tarii rabbi sababu akkas ta'e wallaahi beeku awwamanitti waman kana jedhuun harkaa badee maaliif nama gaddisiisa jechuudha badaa isa hammaallee jechuudha. Maa fakkeenyaaf mana nama tokko lafa nama tokkorra yoo karaan hin baay'adhamee durfamee itti mama miti naa gurguraadha ka'ee lafa korra karaan bahuu fi naa gurguraa eenyutti gurgurama? Qaama mootummaatti immoo kan inni gurguramu namuma miti namuma akkasaatu danfasaa waggaa meeqaatiin irraa bita. Lafti yeroo hamma magaalaa Jimmaa keessatti lafti kaartaa miliyoonaa gadi hin jiru kan kaartaa hin qabne bakka bareedaa yoo ta'e 400 sanaa ol malee sanaa gadi hin jiru jechuudha. Kun danfa ilma namaa waggaa meeqaa ta'uu danda'a. Ka'ee immoo lafa qalbiinsaa hin beekne lafa karaan irra bahuu jedhu yeroo bitu akkama ta'u inni sila bitee ofirkaa qabu karaan irra baha jedhame kuni alhamdulillah waan rabbi naa dabarse jedhee utuu dhiisee irra khayriidhaaf laasila. Garuu ergamoo nan gurgura jedhee asabee gurguramee gurguramuu baatee maasii ammaas yaaduma. Maaliif waan hin taane tokko waan ofiin jaallanne namni ilmi namaa kamuu nama akkasaatii jaallachuu hin qabu hawwuu hin qabu jechuudha. Kanaaf alhamdulillah waan rabbi naa dabarsee bakka irra habahu kan sana caalu rabbiin bakka naa buusatu jedhee fudhatee rabbuma yaada isaati rabbiin kan sana caalu bakka buusaaf jechuudha. Amma garuu itti karoorfatee nan gurgura jedhee asabee gurguramuu dhiisuus isa sana caaluyyuu dhabuuf ka'a jechuudha. Kana hamma maaliif nutu walii yaaduu dhiise rabbi akkamitti nuuf yaadu. Zulmii baay'ate wallaahi biyya keenya keessa zulmii baay'ate
namummaa rabbummaa isa jedhu dhibee namummaa inni jedhu sin dhibee jechuudha bakka tokko kanaafiyyuu rahmanni rabbiin nurraa fagaatee akkana ta'aara natti fakkaata wallaahi rabbiin amrii jajjabaatte kulli isaa nuuf laaffisu inshaallah kana booda jechuudha hordoftoota koo namoonni sagalee koo kan akka tasaa dhaggeeffattanii amaanaa isinitti ta'uu lafa ta'ee mana waan kaartaan hin qabne hin bitinaa akka taatan taa'aatii tariitii lafti kaartaa qabuuf lafti kaartaa hin qabne tokko gatiin dachaa wal dhabuu danda'a haa ta'u akka booda akka kana kisaarurraa akka taatan taatanii isii kaartaa qabdu kaarii 100 illee bitachuu isinii wayyan isiniin jedha inshaallah rabbiin isin haa eegu rabbiin qabeenya keenya hundumayyuu nuuf haa eegu rabbiin nu haa tiksu qabeenya keenya nuuf haa tiksu inshaallah waan hin taane irraa rabbiin nu haa eegu keessa keenyas duuba keenyas rabbiin nu haa qulqulleessu nama khairii walii yaadu rabbiin nu haa taasisu